yaa mooticha gowwaa otoo duutee kan baljettee dhagaa wajjin baatte biyyee otoo farri carqiin maree si awwaalee yaa'e iyyee otoo makkana sanaa kee nurraa futee qilee lixxee akka horii cita nyaatee bariin kaatee qilee lixxee silaa du'a kan kee ga'uuf naqalaa gombiseen kaadhu dunkaana gaddaas ijaaree taa'ee irbaata gaddaa nyaadhu yoo hin sobanaan jette immoo meeqa iduu ilaali biyya jiraatti dadhabdee maaloo du'iitii ijaari yoo hin sobanaan jette immoo ka'ii du'iitii ilaali biyya jiraatti dadhabdee maaloo du'iitii ijaari. Dhaamsi koo kun eenyuuf akka ta'e hundumti keessaniyyuu beektu. Namtichi amma gowwaa jedhee hayyoota keenya mana hidhaa jiran arrabsu xiqqeessu kun kaleessa qabsoodhuma ijoollee keenyaan, dhiiguma ijoollee keenyaan, lafeedhuma ijoollee keenyaan nama gara aangootti dhufeedha. Warri inni irra lubbuu isaaniitti qoosu kun, warri inni irra nageenya isaaniitti qoosu kun, warri inni irra beelaan adabu kun warruma kaleessa isaaf jaarsummaa deemaa turanidha. Isaaf uummata Oromoo walitti araarsuuf sobni isaa dhugaatti fakkaatee. Kanaafuu uummanni Oromoo maal gochuu qaba isa jedhuuf uummanni Oromoo waan gochuu qabu ni beeka. Kaabaa, kibbaa, dhihaa, ba'aa falmatee hayyoota isaa mana hidhaa keessa jiran kana mana hidhaatii baafachuu qaban jedha. Inni lammataa namicha kana fonqolchuu mootummaa Oromiyaa kan Oromiyaadhaaf taatu ijaarrachuu qaba. Lubbuu namoota mana hidhaa keessa jiranii kana Oromoon dhabuu hin qabu. Yeroo garaagaraatti lubbuu namoota hedduu dhabuurraan kan ka'e qabsoon Oromoo teellaatti deebi'ee kufee gufatee sadarkaan barbaachisan irratti dudduubatti deebi'eera. Kanaaf ammas qabsoon keenya akka dudduubatti hin deebineef adaraa nuu baasii, adaraa nuu baasii, adaraa nuu gadhiisi jennee kadhachuun bu'aan qabu. Mana hidhaa sana cabsineetu jarreen kana mana hidhaatii baasuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kan qotu, kan baratu, kan dallaalu hundumtiyyuu kallattii hojjechuu qabuuf kallattii hojjechuu danda'u. Hundumaatiin hojjetee Oromoon furmaata isaa isa waaraa isa bara baraan Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf ta'u argatee biyya isaa keessatti nagaadhaan jiraachuudhaaf yerootti uummanni Oromoo waliin ta'ee hayyoota isaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kana baafatee bilisummaa isaa itti gonfatu ammadha jechaadha. In ta'u taanaan garuu adeemsa namicha kana deemee hayyoota keenya mana hidhaa keessatti fixee ofiisaafis lubbuun dheeratu waan ta'eef namtichi kun aangoo isa harka jiru kana nafxanyootatti kennee ofiisaafis gara bakka hin deebinee deemuu barbaada jechaadha. Yeroo ammaa kanatti waraana biyyattii eenyutu hoogganaa jira? Ministeerri maallaqaa biyya sanaa eenyudha? Ministeerri barnootaa biyya sanaa eenyudha? Maaltu ta'aa jira isa jedhu ifa hundumti keenya waan beeknudha jechaadha. Kanaaf immoo Oromoo odoo raajiin sitti dhufin waan mul'ataa jirudha. Waan raaga barbaachisu miti, waan ragaas barbaachisu miti, waan qabatamaa guyyaa guyyaatti argaa ol ta'u waan ta'eef yeroon isin furmaata argachuu qabdan amma jechaadha. Oduu durii keessaatiin waan tokko isinitti himee yaada koo goolaba jechaadha. Ijoollee nama lamatu wajjiniin bosona keessa deemu turan. Odoo deemanii itti dhiinaan bulan
yeroo bulan bosona bal'aa waan ta'eef bineensitti dhufeetu isa tokko luka nyaachuu jalqabee jechaadha. Yeroo luka isaa nyaachuu jalqabu hin sosocho'a garuu hin dubbatu. Jennaanifi maal taatee sosocho'aa ittiin jennaan bineensa luka nyaachaa jira naa nyaatu callisii jedhe. Maaliif an callisaa siinsi nyaatee si fixeenatti dhufa miti yoo jedhe inni tokko immoo jechaadha. Kanaaf waan keenya wajjin wal fakkaata. Kanaaf waan kana yaadadhe jechaadha. Kaleessa gaafa Wallaggaa qobaatti rukutamu callisuun, kaleessa gaafa Booranni qobaatti rukutamu callisuun, kaleessa gaafa Gujiin qobaatti rukutamu callisuun ittumaayyuu diinaaf harka tumuu keenya arra akka waloodhaan rukutamnu nu taasisee jira jechaadha. Yeroo ammaa kanatti Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Arsii keessatti, Jimma keessatti namni sabboonummaa Oromummaa qabu hundumtuu ajjeefamee waraabessaaf kennamaa jira. Reeffi namaa bakkeetti bineensaan nyaatamaa jira. Kun immoo sababii nuti walirratti ilaalleefidha kan ta'e. Kanaaf yaa Oromoo jabaannee yeroo itti furmaata barbaadachuu qabnu yeroonsaa ammadhaan isiniin jedha. Walleen baatii muraasa fuuldura hojjedhe Xawalwaallee kan jedhu gaafa Jawaar Mohaammed fa'aa ajjeefamuudhaaf Finfinnee keessatti itti marsanii turan sana yoo yaadattu ta'e namni baay'een wallee hedduu barreessee ture. Anis gaafa sana walleen barreessee hojjedhee hedduun keessan ni beektu. Yehudaa gaaddisa qilxuu ani ilmaan kofansa dhaabee abdii sirraa muradheeraa erga jalleessi si yaabee qottoo sitti qaradhuuree moo jalleessicha ajjeesu mana bineensotaa taatee lafa ilmaan kootiirra hin teessuu jedhee walaloo halkan sana barreessee tan sana booddee walleessa hojjedhe jechaadha. Wallee kana sana fedheen asumaan nagaa sanitti dhaammadhaa. Nagaan na jiraadhaa. Yeroo itti aanutti waan itti aanu walitti deebinaa. Galatooma. Tawalwaaltu sittimee. Tawalwaaltu sittimee. Tawalwaaltu sittimee. Yeroon sitti darbee jira murteessa maaliif hin galtu? Yamarrataa gadaa keenya yasaddaansaa mul'anne didaniinu mormanechi turreerraa meergobanne. Yayitti oolaa keessa amma yoomii rifeetessa mataa kee murreetan allaattiin sooraniyeessa mataa kee murreetan allaattiin sooraniyeessa mataa kee murreetan allaattiin sooraniyeessa mataa kee murreetan allaattiin sooraniyeessa.